Kooriyaan kaabaa karoora misaayila fageenya dheeraa Jaappaan akka barbadeessitu akeekkachiifteem. Wallabdeen bahaa Eeshiyaa yeroo boba'aa jirutti Jaappaan misaayila fageenya dheeraa gara daangaa Kooriyaa kaabaatti sochoosuuf qophaa'uun ishee dubbii ammeessiram. Itti aanaan hoogganaa White House yakki Waashingten DC'tti hojjetamu kan Itoophiyaa waliin wal fakkaata jechuun gaafii kaaseem. Itti aanaan hoogganaa olaanaa White House Stephen Miller safartuu yakka Waashingtenitti hojjetame Itoophiyaa dabalateem bakkeewwan addunyaa balaa guddaa qaban tokko wajjin wal bira qabuun Itoophiyaa fi Baagdaad addunyaarraa bakka balaa guddaa qaban jechuun gaafii kaaseeram. Somaaliyaan hoogganaan Juubaaland jeequmsa bobeessaa jira jechuun himatteem. Tuma biraan daangaa yeroo loltoonni Itoophiyaa loltoota Somaaliyaa magaalaa Beeldaahoo gadhiisanii akka ba'aniif kennan xumuramaa jiram. Wanti hamaan dhalachuu danda'a jechuun sodaa kaaseeram. Itti aanaan hoogganaa olaanaa White House yakki Waashingten DC'tti hojjetamu kan Itoophiyaa waliin wal fakkaata jechuun dubbateem. Itti aanaan hoogganaa olaanaa White House Stephen Miller safartuu yakka Waashingtenitti hojjetamu kan Itoophiyaa dabalatee bakkeewwan addunyaa balaa guddaa qaban tokko wajjin wal fakkaata jechuun Itoophiyaa fi Baagdaad addunyaarraa bakka balaa guddaa qaban jechuun ibseem. News Nation waliin haasaa kan taasise Miller Waashingten bakkeewwan yakka hamaa akka Baagdaad caalaa itti galmaa'udha jechuun himeem. Itti dabaluun Waashingten magaalaa yakki addunyaa kanarraa bakka kamiyyuu caalaa itti dalagamu Itoophiyaa fi bakkeewwan addunyaa tokko fakkaatti jechuun dubbateem. Miller Baagdaad cinaatti Itoophiyaa eeruun Itoophiyaan akka addunyaatti iddoowwan balaa guddaa qaban keessaa tokko godhee kan ramade fakkaatam. Kooriyaan kaabaa karoora misaayila fageenya dheeraa Jaappaan akka barbadeessitu akeekkachiifteem. Wallabdeen bahaa Eeshiyaa yeroo boba'aa jirutti Jaappaan misaayila fageenya dheeraa gara daangaa Kooriyaa kaabaatti sochoosuuf qophaa'uun ishee dubbii ammeessiram. Gabaasni hagayya 8 bara 2025 TV biyyaalessaa Kooriyaa kaabarraa argame akka mul'isutti Kooriyaan kaabaa karoora Jaappaan misaayila fageenya dheeraa buufata diinaa rukutuuf akkasumas bobbaasuuf qophaa'uu ishee cimsee qeeqeram. Akka CNN jedhutti Jaappaan numa bara 2025tti misaayiloota fageenya kiiloomeetira 1,000 ta'an gara 1,000 akkasumas bara 2026 Oitaa fi Okawaa keessatti dabalataan bobbaasuuf karoorfatteetti. Kooriyaan kaabaa misaayiloonni kun ittisaaf osoo hin taane Jaappaan haleellaa dursaa raawwachuuf qophaa'uu ishee agarsiisa jechuun himatteem. Gochoonni Jaappaan kun naannicha gara balaa hamaatti akka dhiyeessanis akeekkachiisuun Kooriyaan kaabaa tarkaanfii barbaachisaa akka fudhattu gabaasni kun addeesseeram. Kooriyaan kaabaa sagantaa misaayilaa bal'aa misaayila paalaastikii ardii qaxxaamuraniif misaayila kiruuzii diizaayinii Raashiyaarraa argattee qabaattus babal'ina waraana Tookiyoo akka aggaammii fi kaka'umsatti balaaleffatti. CNN akka akeekkachiisutti ijaarsi waraana Jaappaan ulaagaa bu'aa hamaa fiduu danda'u qaxxaamuraa jira jechuun akeekkachiiseem. Jaappaan humna waraanaa ijaaruuf dhiphattee jirti kan jettu Kooriyaan kaabaa biyyi waraana darbanii fi itti gaafatamummaa fudhattu of eeggannoo malee socho'uu hin qabdu jechuun guyyaan Jaappaan meeshaa waraanaa guddisuu weerara biraa bantu guyyaa gara si'oolii duubatti hin deebineetti gadi buutaa jechuun akeekkachiisteem. Jaappaan garuu sagantaa misaayilaa ishee ofirraa ittisuu fi ofirraa ittisuu qofaaf akka ta'eef keessumaa doorsisa Kooriyaa kaabaa fi Chaayinaarraa dhufu qolachuuf akka ta'e dubbatti. Tarsiimoo nageenya biyyaalessaa haaraa jalatti Tookiyoo sirna ittisa misaayilaa fi farra haleellaa saayibarii ta'e hojjechaa jirti. Kunis misaayila fageenya dheeraa biyya keessatti hojjetameef misaayila Tomahawk USN'situ dabalatam. Jaappaan qindoomina waraanaa Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaa waliin qabdu dabalaa dhufuun shaakala waloo fi tumsa ittisa misaayilaa gochaa jirti. Kun immoo Pyongyang irraa balaaleffannaa cimaa argateeram. Jaappaan dandeettii ittisaa ishee babal'isuun lola dura qophii ofirraa ittisuu cimsitee yeroo jirtutti Kooriyaan kaabaa tarkaanfiiwwan kana akka balaa kallattiitti ilaalaa jirti. Kunis naannoo qophii waraanaa ol ka'aa ta'ee fi qarqara irra jiru agarsiisa.
Soomaaliyaan hoogganaa Juubaaland jeequmsa Geediyoo bobeessaa jira jechuun himatteem. Gama biraan daangaa yeroo loltoonni Itoophiyaa loltoonni Soomaaliyaa magaalaa Beeldaahoo gadhiisanii akka ba'aniif kennan xumuramaa jira. Hagayya 7 bara 2025 maddoonni neetworkii miidiyaa Shabalee akka gabaasanitti ministeerri biyya keessaa federaalaa Soomaaliyaa pirezidaantiin Juubaaland Ahmad Madoobe naannoo kibba Geediyoo keessatti jeequmsa kakaasaa jiru jechuun himatteem. Humnoonni federaalaa Jeneraal Abdirashiid Jaaliin durfamu Geediyoo guutuutti loltoota bobbaasuun wallabdee cimaan erga uumamee booda magaalaa daangaa tarsiimoo qabdu Beeldaahoo guutumatti to'ataniiru. Haalli kun daran kan ammaate loltoonni Itoophiyaa loltoonni mootummaa Soomaaliyaa Beeldaahoo keessaa akka ba'an ajaja kennaniin ture. Ajajni kun mormii daandirraa kan kaase yoo ta'u jiraattonni alaabaa Soomaaliyaa mirmirsuun tarkaanfii kana mirga abbaa biyyummaa cabsuudha jechuun balaaleffataniiru. Humnoonni Itoophiyaa fi kutaaleen Juubaaland naannoo magaalattiitti socho'uun loltoonni federaalaa duubatti deebi'uu waan didaniif Geediyoo wallabdee bal'aa Moqaadishoo Juubaaland fi Finfinnee gidduutti uumamuuf bakka balaqqeessaa ta'uu dandeessi jedhamee sodaatama.